Taati barreeffamni jedhu fannoo isaa irratti maxxanfame. Yoo mootii dhotaa taatee fayyisika. Ati egaa Kristos miti ofis nuunis oolchi. Waaqayyoon hin sodaattu. Ati badii gooteen sitti murteeffame. Balleessiteetta. Inni garuu homaa hin balleessine. Nuyi garuu balleessaa keenyaani Yesuus yeroo mootummaa keetiin dhuftu na yaadadhu. Sittin immoo har'anaa wajjin jannatatti argamta. Yeroon isaa guyyaa keessaa sa'a 12 ture. Garuu dukkanni waaree booda hanga sa'a 3tti lafa dukkaneesse. Golgaan mana qulqullummaas qixxa lamaanitti tarsa'e. Abbaa, harka keettan lubbuu koo dabarsee kennadhaa. Ajajaan loltootaas waan ta'e hunda argee Waaqayyoon akkas jedhee galateeffate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhugumaan namichi kun nama Waaqayyooti. Yoosef namni Armaatiyaa nama qajeelaa miseensa warra Yesuusin ajjeesanii kan hin taane eeyyama Philaaxoos biraa argateen reeffa Yesuus utuu guyyaan waaqeffannaa hin ga'in bakka awwaalcha haaraa keessatti awwaale.
dhiifama nuu godhaa reeffa gooftaa keenyaa geggeessinaa. Hundumtuu ta'eera. Garuu kottaa guyyaan sanbataa dhiyaachaa jira. Dilbata ganamas dubartoonni urgooftuu qopheessan qabatanii gara awwaalichaa dhufan. Dhaagichi awwaalcharraa garagalee argan yommuu keessa lixanis reeffi gooftaa Yesuus keessa hin turre. Maaliif isa jiraataa warra du'an keessa barbaaddu? Inni as hin jiru ka'eeroo. Yaadadhaa waan inni isiniin jedhe yommuu Galiilaa ture. Ilmi namaa harka warra cubbamootaatti fannifamuuf ni kennama. Guyyaa sadaffaattis deebi'ee ni ka'a. keessa seenne reeffi gooftaa keenya garuu hin jiru. Maali? Reeffi gooftaa keenya hin jiru? Achis namootni lama nutti mul'atan ergamootni akka aduu ifan akkas nuun jedhan maaliif barbaaddu isa jiraataa warra du'an keessa kun dhugaadha. Nu amanaa nu isaan argineerra dhaqee ofii keetii ilaali awwaalli duwwaadha gooftaan keenya ka'eera. Phexros ati nu amanuu qabda. Yesuusis bartoota isaa lamatti mul'ate isaanis raajeffachaa warra kaanitti himuuf deebi'anii. Dhugumaan gooftaan ka'eera. Simoonittis mul'ateera. Yommuu karaa irratti agarre baruu hin danda'e. Yommuu inni buddeen nuu kenne isa ta'uu isaa barre. Emaawositti attamitti achi dhaqee? Nagaan isiniif haa ta'u. Maaliif dhiphattu? Mamiin kunis maaliif sammuu